Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamiirratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 11ffaati. Ani maqaan koo Fayyisaa Haayiloon jedhama. Ani nagaa kooti isin akkamii? Viidiyoo kanarratti kan nuti walitti ilaallu paartii sadaffaa raashinaal equations kan jedhudha. Paartii lammaffaa fi paartii tokkoffaarratti raashinaal ekspreeshiniin maal akka ta'e akkasuma immoo akkamitti akka paarshaal firaakshiniitti yookaan paarshaal saamidhaatiin akkamitti akka raashinaal ekspreeshinii tokko akkamitti akka barreessuu dandeenyu walitti ilaallee ture. Akkasuma immoo paartii sadaffaa fi paartii lammaffaa gidduutti viidiyoo tokko walitti ilaallee ture. Exercise 2.6 dhaatii fi 2.5 kan irratti isin hojjedhe jechuudha. So viidiyoo paartii har'aarratti kan walitti ilaallu raashinaal equation jedha. Raashinaal equation jechuun maal jechuu akka ta'e walitti ni ilaalla jechuudha. Garaagarummaan raashinaal equation dhaatii fi raashinaal ekspreeshinii gidduu jiru maal akka ta'e illee walitti ni ilaalla jechuudha. Tosan jalqabin egaa activity 2.6 irra kan jiru mee wal faana haa ilaallu. Activity 2.6 achirratti gaaffii lakkoofsa tokko maal jedha? Solve each of the following equations jedha. Activity jalqaba irratti hojjechuun koo akka salphaatti akkasiin isatti aanu jiru akkasiin salphaatti hubattaniidhaafidha. So asirratti egaa solve each of the following equations x plus 1 over 5 is equal to 3 over 2 dha kan nu kenname jechuudha. So kanaaf solve gochuudhaatii fi jalqaba irratti kuni it is rational equation ta'uu danda'a akkasuma immoo polynomial equation ta'uu danda'a. Polynomial equation ta'uu danda'a. Sababiin isaa maalifidha kuni gatii overii qabaatee polynomial equation miti jettanii akkasiin hin shakkineefidha. Sababiin isaa maalifidha kan akkamitti barreessuu hin danda'a asirratti x divided by 5 plus 1 over 5 is equals to 3 over 2 jedhee barreessuu hin danda'a. Kan ammoo maal gochuu hin danda'a dhuma irratti is 1 over 5x plus 1 over 5 is equals to 3 over 2 godhee 1 over 5 kanaaf 3 over 2 kana walitti dabarsee barreessuu hin danda'a. Asirratti kan firaakshinii ta'e lakkoofsa tokko irra 5 jettuu kanadhaa fi tokko irra 5 fi 3 irra 2 kanatu firaakshinii ta'e malee x'n irraa fi jala jiraate waan hin jirreedhaatiif it is a polynomial equation jennee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu asirratti egaa eemiinsaa kana miti asirratti kan inni fide. Akkasumas tasni kaase malee isa asirratti kan nuti gaafatamne equation kana kan solve goonuufidha. Yookaan immoo value x jechuudha. Irra kan jiru kana isiniif hojjedhu x plus 1 divided by 5 is equals to 3 over 2 jedha. Kana solve gochuudhaatii fi mee jalqaba irratti qaxxaamuraa baay'isnu kan akkasitti jechuudha. So kana kanatti gaafa baay'isnu 2x plus 2 taatu kun kanatti gaafa baay'atu jechuudha. Is equals to 5 times 3 immoo meeqa ta'a? 15 taati jechuudha. Sana booda x dhaatiif solve gochuudhaatiif 2x is equals to 15 minus 2 kana yeroo hin jedhu termii wal fakkaatu walitti dabarsinaa jechuudha. So 2x is equals to kan immoo meeqa taati? 13 irra lama gaafa jennu x in qixxeetaa meeqa ta'a jechuudha? 13 over 2 taati jechuudha. This is the value of x. Asirrattis immoo b irra kan jiru kana bifuma kanaatiin furuu dandeessu jechuudha. Kana wanta callisnee kaasne miti iddoo kanatti jechuudha. Faayidaa mataasaa qaba waan ta'eef fi gara gadiirratti. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa lammaffaarra kan jiru kanas immoo b irra kan jiru isiniif hojjedhu b irra kan jiru fi keessaniiti hojjettu. Asirratti maal jedha? Solve each of the following equations. Equationii kana akka nuti furuudhaaf asirratti kan nu kenname x square minus x square minus 4x plus 3 is equals to 0 dha. Akkuma asirratti ilaaltanii equationiin kuni it is quadratic equationii dha. Quadratic equationii karaa meeqa furuu dandeenya? Karaa sadiitti furuu dandeenya. Tokko maadha? Factorization methodin jiraachuu danda'a. Inni tokko kana. Inni kan biraanii completing the square methodidhaatiin furuun ni danda'ama. Inni kan biraan immoo completing the square method ton ta'e graphical methodidhaatiin furuun ni danda'ama. Inni kan biraan immoo karaa kamiitiin furuu ni dandeenya? Karaa quadratic formulaatiin jechuudha. Quadratic formula fayyadamnee maal gochuu dandeenya? Solutionii quadratic equationii kenname tokko argachuu dandeenya jechuudha. Ana asirratti factorization method haa fayyadamnuuti jechuudha. Asirratti factorization method gaafa fayyadamnu fakkeenyaatiif ax square plus bx plus c is equals to 0 nu kenna yoo ta'e jechuudha. Factorization method fayyadamuudhaatii lakkoofsa maalii barbaanna? Walitti baay'atee a times c kan nu kennu a fi c walitti baay'atee fakkeenyaatiif pq kan ta'e kun p fi q lakkoofsi jechuudha. Walitti baay'atee a fi caagawaa gaafa walitti baay'isnu nu kenna yoo ta'e akkasuma immoo walitti da'ame immoo b nu kenna yoo ta'e kana jechuun p plus q immoo b nu kenna yoo ta'e lakkoofsa kana lamaan fudhannaa jechuudha. Lakkoofsa akkasii barbaanna. So asirratti egaa
valuun A asirratti 1 dha. 1 times 3 3. Kanaafiyyuu walitti baay'atee 3 kan ta'e walitti daamee immoo negaativa 4 kan ta'e barbaanna jechuudha. Fakkeenyaatiif negaativa 1 fi negaativa 3 fudhanne walitti daanee meeqa ta'a? Negaativa 4 ta'a. Walitti baay'isnee meeqa ta'a? Poozitiiva 3. Kanaafiyyuu isaa asitti barreeffannaa jechuudha. So negaativa 1 isaa asirratti na barreeffadhu. Negaativa x minus 3x plus 3 is equals to 0 godhetanii barreessaa jechuudha. Erga akkasitti barreessee booda ishii kana lamaan walitti ishii kana lamaanis immoo walittan kophaattan faaktorii godhaa jechuudha. Kana asitti koomanii x qaba waan ta'eef x toon alatti baasee asitti maal tafa? X tafa minus asitti immoo maal tafa? Minus 1 tafa jechuudha bifa kanaatiin. Inni kan biraan immoo asitti toon 3 baasee asitti plus alatti baafadha jechuudha. Asitti kana fi meeqadha? Negative x tafe plus asitti immoo maal tafe? Tokko tafe jechuudha. Is equals to 0. Sana booda asirratti akka kunii fi isheen kun akka waan laa fakkaattu gochuun nan danda'a miti. Asirratti fakkeenyaatiif negative x plus 1 kan jettu kana negative toon alatti baase asitti jechuudha. Asitti kana fi maalidha? X qofadha. Asitti negative alatti baaseera waan ta'eef asitti negative toon godhi. Kanan irra baayisu bifa kanaan aan qabaatu. So kan ishii kan akka kanatti barreessuu nan danda'a jechuudha. Kana jechuun x into x minus 1 minus maalatti baaseera jechuudha. Minus 3 into x minus 1 is equals to 0 naa ta'a jechuudha. Sana booda gama asirratti ilaala. Isheen kunii fi isheen kuni maadha? Koomenidha as keessatti jechuudha. So x kana minus 3 otoon asitti fudhadhe kana jechuun x minus 1 kana koomenii fudhadhe jechuudha. X minus 1 koomenii fudhadha. Kanaafuu maadha? X minus 3. Sana booda bifa kanaa qabaata jechuudha. Inni kan biraan immoo maal beekna ganuuta asirratti lakkoofsi lama walitti baay'ate 0 kenna yoo ta'e tokkoon isaa qofti yoo 0 ta'e gaadha miti. Kanaafiyyuu x minus 3 is equals to 0 or x minus 1 is equals to 0 yoo ta'e wanti kun 0 dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti gatii x gaafa furru x is equals to 3 or asirraa immoo gaafa furru x is equals to 1 ta'a jechuudha. So asirratti gaa solutionii wanta kanaa gaafa barbaannu x is equals to 3 or x is equals to 1 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Asirratti x is equals to 1 or x is equals to positive 3 taati jechuudha. Kana bifa kanaatiin barreessuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan egaa amma main pointii viidiyoo kanarratti gaafa dabarru any equation that involves only rational expression qofa kan of keessatti qabate jechuudha is called a rational equation jennaan jechuudha. Warra akkasiitiin rational expression qofa kan of keessatti qabate equation ta'e jechuudha. Garuu immoo maal jennaani? Rational equation jechuu ni dandeenya jechuudha. Rational equation jechuun is an equation that can be reduced to the form of p of x over q of x is equals to 0. Kan jijjiiramuu danda'u kamiyyuu jechuudha. Rational equation jennaan jechuudha. Rational expression irratti maaltu jiru ture? Mallattoon wal qixaan jiru ture. Is equals to 0 waan jedhamuun turre jechuudha. Eenyu keessatti? Rational expression keessatti. Rational equation gaafa ta'u garuu p of x over q of x is equals to 0 laatti kan jijjiiramuu danda'u. Kan immoo bifa kanaatiin barreeffamuu kan danda'u rational equation jennaan jechuudha. Where p of x and q of x are what? Polynomial expressions and q of x is what? Different from 0 dha jechuudha. Mee asirratti example idaatiin ilaallu. Example 1 maal jedha? Write each of the following equations as p of x over q of x is equals to 0. Bifa kanaatiin akka nuti barreessinudha jechuudha kan nuti gaafatamne. Where p of x and q of x are what? Polynomial expressions and q of x is what? Different from 0 dha nun jedhee asirratti jechuudha. Bifa kanaatiin barreessinaa jechuudha. Amma gaa kana bifa kanaatiin barreessuudhaatiif eerra kan jiru kana ilaallu. 1 over x plus 1 is equals to 2x over x minus 1 dha kan nu kenname jechuudha. So kana gaa kan akkamitti barreessuu barbaannu nuti p of x over q of x is equals to 0. Kanaafiyyuu kana asaa dabarsinu mee 1 over x plus 1 minus 2x divided by x minus 1 is equals to maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Erga kana akkasitti barreeffannee booda mee isaan kana walirratti haa hir'isnu. Kana jechuun rational expression operation or rational expressions kan jedhu video partii jalqabaarratti walitti ilaalleetu akkamitti akka walirratti hir'isuu danda'amu. So hawwataa isaanii gaafa fudhannu asirratti hawwataan qaba waan ta'eef walitti baay'isnee haa fudhannu x plus 1 times x minus 1 jennee jechuudha. Sana booda kana walirratti hir'isuudhaatiif kanaatiif gaafa jirru maal tafa? X minus 1 tafa. So x minus 1 times 1 gaafa jennu maal ta'a? X minus 1 ilma ta'a jechuudha. Inni kan biraanii x plus 1 times x minus 1 kana x minus 1 daatiif gaafa jirru maal tafa? X plus 1 tafa jechuudha. So iddoo kanatti isheen kuni asitti
minus dha miti minus ishee asitti barreeffannaa jechuudha. Minus 2x into amma eenyutiin baay'isna x plus 1 dha jechuudha. Is equals to 0. Sana booda asirratti ilaala. X minus 1 ni akkuma jirutti jira. Ishee kana gaafa irra baay'isnu negative 2x times x gaafa goonu negative 2x square taati. Negative 2x times 1 gaafa goonu immoo negative 2x ta'a jechuudha. Divided by x plus 1 times x minus 1 is equals to 0. Sana booda asirratti mee kana asirpifnu kana jechuudha. So iddoo kanatti kuni x dha. Kun immoo minus 2x dha. Kun immoo minus 1 dha. Kun immoo minus 2x square dha. Kanaaf iyyuu degree warra gurguddaa qabu jalqaba irratti barreessini filatamaadha. Kanaaf iyyuu negative 2x square haa goonuti. X fi negative 2x ni muka fuulduraatti hir'atu maal ta'a? Minus x taati. Minus 1 kun immoo akkuma jirutti jira jechuudha. Divided by kanas immoo walitti baay'isnu x plus 1 times x minus 1. Gaafa walitti baay'isnu x times x meeqa ta'a? X square. X times negative 1 immoo negative x ta'a. 1 times x ni positive x taati. 1 times negative 1 immoo negative 1 is equals to 0. Kanaaf iyyuu dhuma irratti gaafa barreessinu kana negative 2x square minus x minus 1 divided by x square kun lamaan maal ta'a? Wal balleessa miti minus 1 is equals to 0. Asirratti gaa q of x maal nuun jedhera? It is different from 0 dha nuun jedhera. So q of x keenya different from 0 goone barreessina jechuudha. Kan inni 0 ta'u isheen jalaa kun jechuudha. Maalidha? X is what? Different from negative 1 and x is different from 1 dha jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Kan inni 0 ta'u 1 fi tokko irratti dha waan ta'eef jechuudha. So irra kan jiru kana bifa kanaatiin barreessinee kaa'uu dandeenya jechuudha. Biirra kan jirus immoo bifuma kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Mee biirra kan jirus ni fa'aa hojjedhu. Maal jedha? 3x is equals to 2x plus 5 divided by x square minus 2 dha kan nu kenname jechuudha. So kana solve gochuudhaatiif jalqaba ammas kana asaa dabarsinu. Kana jechuun 3x minus 2x plus 5 divided by x square minus 2 is equals to 0. Bifa kanaatiin akka nuti barreessinu qofaam isa kana dirqama walirraatii hir'isnee kaa'uun nurra jiraata jechuudha. So kana walirraatii hir'isuudhaatiif as jala meeqatu jira? Keessa biqilaa tokkotu jira. So haawwataa isaanii gaafa fudhannu x square minus 2 taati. Sana booda x square minus 2 kana tokkootiif gaafa hindu x square minus 2 dhuma ta'a. Sana booda 3x times x square minus 2 taatiin baay'ataa jechuudha. Minus sana booda kan ammoo kanaatiif gaafa jiru tokko ta'a tokko times kan ammoo akkuma jirutti jira jechuudha. Iddoo kanatti minusiin kun hunduma isaatiif dhaabata malee minus 2x qofa miti ni fagalu plus 5 is equals to 0. Sana booda asitti kana gaafa kanarra baay'isnu maal ta'a? 3x cube ishii kana jechuudha. Minus kun kanatti gaafa baay'atu 6x taati. Sana booda kun immoo kanatti gaafa baay'atu minus 2x. Kunis kanatti gaafa baay'atu minus 5 divided by x square minus 2 is equals to 0. Sana booda kana gaafa salphifnu 3x cube isheen kun jechuudha. Akkuma jirtu kun lamaan gaafa walitti dhaamu negative 8x minus 5 divided by x square minus 2 is equals to 0 ta'a jechuudha. Sana booda where jenne iddoo kanatti jechuudha. Where x is different from ishee kana qixxeetaa 0 goone solve goona jechuudha. Sababii maaliitiif iddoo kanatti q of x is different from 0 nuun jedheera waan ta'eef q of x jechuun isa jalaati p of x immoo sarara keessaa ta'a jechuudha. So iddoo kanatti gaafa ishee kana qixxeetaa 0 jennee fudhu jechuudha. X is different from plus or minus root 2 taati jechuudha. Isheen kun ofii keessanitti check gochuu ni dandeessu jechuudha isa. So bifa kanaatiin gaafa barreessinu kuni rational equation dha jechuudha. Rational equation dha jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Bifa p of x over q of x is equals to 0 dhaatiin barreeffameera waan ta'eedhaatiif jechuudha. Inni kan biraan rational equation tokko akkamitti furra isa activity 2.6 irratti jalqaba laalle akka sanatti jechuudha. So asirratti maal jedha? Given rational equation, solving the rational equation is finding all possible numbers in the domain of the given jedha iddoo kana. Ishee kana sirriitti dhageeffadha. In the domain of the given rational expression that satisfies the given rational equation. Rational equation sana satisfy gochuu kan danda'u garuu mamaadha domain sana keessa kan jiru. The following steps that you can follow to solve the rational equations. Rational equation solve gochuudhaatiif steppiiwwan sadan kana hordofuu qabnaa jechuudha. Inni tokko maal goona? Reduce the given rational equation to the form of p of x over q of x is equals to 0 tti barreessinaa jechuudha. Jalqaba irratti bifa kanaatiin barreessina. Itti aansinee solve the equation q of x is equals to 0 kana jechuun isa jala jiru yookaan immoo denominator
yookaan immoo waamsisaa isa jennu sana afaan oromoodhaatiin isa 0 isaa barbaanna. Step inni sadaffaa fi dhumaanii solve the equation p of x is equal to 0 kan irra keessa jiru kana barbaanna jechuudha. Is equal to 0 gooneeti. Amma asirrattis gatii x waan ta'een arganna, asirrattis immoo gatii x waan ta'een arganna. Therefore the solution set is the set of all real numbers in step 3 without the set of numbers of obtained in what in step 2. Amma ga solutioniin wanta kana jechuudha. Isa step sadaffaarratti arganne kana garuu maadha isa step lammaffaa keessatti arganne immoo keessaati baasuu qabna jechuudha. Asirratti example isa kitaaba keessan irra jiru ofii keessaniitti hojjedha. Ani akka exampleetti exercise 2.7 isiniif hojjedhu. So asirratti exercise 2.7 irratti maal jedha? Solve each of the following equations jedha. Irra kan jiru kana ilaala. X square minus 5x plus 6x is divided by x square minus 2 is equals to 0 dha kan nu kenname jechuudha. Step jalqabaa irratti maal godhinu jedhee asitti reduce the given rational equation to the form of p of x over q of x is equals to 0. Akka asirratti argitan kanatti inni kuni jalqabumaa yoo maal ta'eera akka sanatti taa'eera p of x over q of x is equals to 0 tti taa'eera jechuudha. Step lammaffaa irratti maal godhe jedha solve the equation q of x is equals to 0. Q of x ni gaa asirratti isa kamidha isa jalaati jechuudha. So step jalqabaati barreeffameera kun. Step lammaffaa irratti maal goona? Step lammaffaa jechuu koda ishee kanaatiini. So x square minus 2 is equals to 0 gooneeti solve goona jechuudha. Ishii kana gaafa solve goonu kana otoo achi dabarsine x square is equals to 2 taati. Gatii x barbaadudhaatii fi karaa lachuu square root irraa galchinu. Kana jechuun x is equals to plus or minus square root of 2 taati jechuudha. Gatiin x asitti kana ta'e. Amma immoo step sadaffaa irra geenye jechuudha. Step sadaffaa irratti maal jedha? Solve the equation p of x is equals to 0. Isa irra keessaa jechuudha p of x jechuun. Kanaaf iyyuu isa irra keessaa immoo solve goona jechuudha. Kana jechuun x square minus 5x plus 6 is equals to 0 kan jedhu kana maal goona jechuudha? Solve goona jechuudha. Asirratti egaa kuni quadratic equation dha. Quadratic equation tokko factorization methodidhaatiin furuu dandeenya. Inni kan biraan immoo the quadratic formula fayyadamnee furuu dandeenya neerra. Asirratti ani quadratic formula dhiisee factorization method fayyadamu. Factorization method gaafa fayyadamu walitti baay'atee 6 baay'isu tokko kan kennu. Kana jechuun 6 kan kennu walitti daamee immoo negative 5 kan naaf kennuun barbaada jechuudha negative 5. So isa kana egaa argachuudhaatiif negative 5 walitti daamee kan kennu akkasuma walitti baay'atee immoo positive 6 kan kennudha jechuudha kananii barbaadu. Okay, isa kana akka kanaatti yaadee waan naannofneedhaatii fi quadratic equation fayyadamuun danda'a. Quadratic equation fayyadamuudhaatiif quadratic equation x is equals to jenneeti maal goona minus b jedhamti fuuldura kanatti jechuudha. So iddoo kanatti kun minus waan qabulaatiif plus ta'a jechuudha. Plus or minus square root of b square jedha. b ni meeqadha asirratti negative 5 gaafa square goonu meeqadha 25 minus iddoo kanatti immoo 4 times ac jedhamti 4 times a meeqadha tokkodha. Afuriitiin gaafa baay'isnu afur ta'a. Baay'isu 6tiin gaafa baay'isnu immoo 24 ta'a jechuudha. Divided by 2 times a ture a tokkodha waan ta'eef 2 dhuma qofa ta'a jechuudha. X is equals to 5 plus or minus kuni 25 hir'isu 24 meeqadha tokkodha. Square root jedhaati meeqaba tokko ba'a jechuudha. Divided by 2 taati jechuudha iddoo kanatti. So iddoo kanatti x is equals to 5 plus asirratti egaa lama qabna miti plus or minus waan ta'eef x waan hin keenya 5 plus 1 divided by 2 haa ta'u plus isa waan fudhadhe is equals to 6 divided by 2 is equals to 3 ta'a jechuudha. Or x tuun immoo asirratti is equals to minus isa immoo fudhadhu 5 minus 1 divided by 2 is equals to maal ta'a 4 divided by 2 is equals to 2 ta'a jechuudha. Jalqabumarraayyuu kan walitti baay'atee positive 6 walitti daamee immoo negative 5 nu kennu negative 2 fi negative 3 fudhachuun ni danda'ama ture. Yoo jalqaba irratti waan naannofne malee jechuudha. So solution wanta kanaa gamaadha x is equals to 2 dhaatii fi x is equals to 3 ni solution isaati jechuudha. Amma gaasa irratti step sadaffaatti maalloon jedha ture sana booda therefore the solution set is the set of all real numbers in step 3. Step 3 keessatti kan arganne garuu maadha without the set of numbers obtained in step 2. Asirratti yoo koomanii dhufeera ta'e fakkeenyaatiif step 2 keessatti kan nuti argannu fi step 3 keessatti kan nuti argannu yoo lakkoofsa wal fakkaataa dhufeera ta'e jechuudha. Isa step 2 keessa jiru sana keessaati balleessinaa jechuudha. Asitti egaa solutionicha argachuudhaatiif jechuudha kan step sadaffaa keessatti arganne ta'e garuu immoo step lammaffaa keessa kan hin jirre ta'uun irra jiraata jechuudha. Yoo koomanii qabaatan akka carraa ta'e fakkeenyaatiif
steepii lammaffaaratti kan nuti arganne x is equal to 3 too jiraate ta'e solutionii keenya ta'uu danda'u jechuudha. Kan nuti asitti x is equal to 3 arganne kun. Garuu asirratti steepii lammaffaa keessatti plus or minus 2 dha kan nuti arganne. Steepii sadaffaa keessatti immoo x is equal to 3 dhaatii fi x is equal to 2 arganne. Kanaaf iyyuu solution seetiin keenya maal ta'a jechuudha. Solution set is equal to jennee bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama. Solution set is equal to iddoo kanatti mee arganne jechuudha 2,3 ta'a jechuudha. 2,3 irratti asirratti. Kuni open bracket yookaan closed bracket ta'uu hin taane kuni curly braceedhaatiin kan barreeffamedha jechuudha. So bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Solution isa kanaaf iyyuu maal ta'a 2,3 ta'a jechuudha. 2 and 3 jechuu dandeessu. Inni kan biraan b irra immoo kan jiru immoo walitti ilaallu. B irra kan jiru maal jedha? X divided by x minus 1 is equals to 3 divided by x plus 1 dha kan nuu kenname jechuudha. So erga akka kanaatti nuu kennameeti steepiiwwan sadii qabna neeramte steepin jalqaba maal gochuudha bifa p of x divided by q of x dhaatiin is equals to 0 dhaatiin maal gochuudha barreessuudha. Kanaaf iyyuu kanas akkasitti barreessinu. Isa barreessuudhaatiif x divided by x minus 1 minus haa godhuti kanas dabarsee jechuudha 3 divided by x plus 1 is equals to 0. Ergan akkasitti barreesse booda kana walirraati haa hir'isu. Kana walirraati hir'isuudhaatiif ishii kana lamaanii walitti baay'isii afudhadhu x minus 1 times x plus 1. Sana booda kana kanaatiif gaafa jirru meeqa tafa x plus 1 tafa. Kanaaf iyyuu x times x plus 1 gaafa gonnu maal ta'a x square plus x taati jechuudha. Kun kanatti gaafa baay'atu. Sana booda immoo minus 3 into kanammoo kana guutummaasaa kanaatiif gaafa jirru meeqa tafa kana tafti. Kanaaf iyyuu negative 3 times x plus negative 3 times x gaafa godhu negative 3x taati. Ammoo negative tokkootiin nan baay'atan ture negative 3 times 1 gaafa godhu immoo plus 3 taati jechuudha. Is equals to 0. Sana booda asirratti kana gaafan hojii irra deebisee barreessu jechuudha salphisuudhaatiif x square iddoo kanatti x minus 3x jedha. Kun lamaan gaafa walitti daamu minus 2x hin ta'u plus 3 divided by isa kana walitti baay'isuudhaatiif hin ariifatina x minus 1 times x plus 1 is equals to 0 dha jechuudha. Amma bifa p of x over q of x dhaatiin maal gooneerra barreessineerra jechuudha. Steepin itti aanu asitti haa hojjedhuuti. Okay, steepii lammaffaa irratti maal godhe jedha q of x qixxeetaa 0 kan inni ta'u barbaadii nuun jedhe mitiire asitti ishii kana x minus 1 times x plus 1 is equals to 0 kan inni dhufu jechuudha. Kan ammoo solve gochuudhaatiif x minus 1 is equals to 0 or x plus 1 is equals to 0 goona jechuudha. Sana booda x is equals to 1 ta'a inni kuni or x is equals to negative 1 ta'a jechuudha inni kun immoo. Erga isa kana arganne booda steepii sadaffaa irratti immoo maal jedha p of x qixxeetaa 0 taasisii jedha mitiire x square minus 2x plus 3 is equals to 0 dha jechuudha. Isa kana solve goona jechuudha. Mee asirratti kana quadratic equation yaa fayyadamu. Quadratic equation gaafa fayyadamnu x is equals to minus b jedha mitiire kanaaf iyyuu asirratti b negative lama positive taati jechuudha. Plus or minus square root of b square in 4 taati. Maaliif gaafa negative lama square goonu jechuudha. Sana booda minus 4 times a times c jedha. 4 times 1 ni 4 dha. Times 3 gaafa goonu meeqa ta'a? Negative 12. Divided by asirratti immoo 2a dha mitiire divided by 2 taati jechuudha. Sana booda asirratti kuni x is equals to plus 2 plus or minus square root of 4 minus 12 jechuun maal ta'a? Negative 8 divided by 2. Asirratti gaa negative ni 8 kun ruutii jalaati yookaan immoo square root jalaa ba'uu waan hin dandeenyedhaatiif jechuudha. Kuni maal ta'a jechuudha? Undefined ta'a jechuudha in real number case. Kanaaf iyyuu gatiin x wanta kana yookaan immoo ishii kana 0 kan taasisu hin jiru jechuudha. X square minus 2x minus plus 3 kan jedhu kana wanti 0 taasisu hin jiru jechuudha. Sababii kanaatiif isarra keessaa kan 0 taasisu gatiin jirreedhaatii fi solutionii wanta kana maal ta'a jechuudha? Has no solution jenneeti deebisnaa jechuudha. Has no solution. Kan isa kana maal ta'a jechuudha? Has no solution jenneeti deebisnaa jechuudha. Inni kun kana fakkaata. Warri isinitti tolee viidiyoo keenya irraatii barachaa jirtan jechuudha. Share godhaa, like godhaan isiniin jedha. Yaa sirriidha akka dhugaa dubbachuudhaaf of eeggatoomaan isiniin jedha. Baay'een keessan like gochaa jirtu, baay'een keessan share gochaa jirtu. Akkasuma immoo ijoollee hedduu bira immoo ga'uu qaba waan ta'eef fi kanaa olitti share gochuun immoo nurraatii isinirraatiin eegama jechuudha. Anasitti hamma danda'u sinan barsiisa, hamma dandeetti immoo akkaataa salphatee isiniif galuu danda'utti isin barsiisuudhaatiif nan yaalaa jechuudha. Gaaffii fi yaada qabdan immoo koomentii irratti nu barreessaa isiniin jedha. Galatooma viidiyoo xaanu irratti raashinaal inequality kan jedhu walitti ilaallaa nagaatti.